سكوشش مياترين قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو منوي يقولوا موي إجارة هذا مناساني إتقالشنا تري تكين مالو كن نورا دابتا لاتا يقول برغامي خجلو خنا يعني ميادة كسني ممربان ناي سريت duraan dursee baga nagayaan jiraattan obboleeyyan kum sadii fi dhibba kaas jala jirtan akkasumatti booniyyee fi maama bayaanis baga nagayaan jiraattan. Laal mubaarakiyya waan takkaatu jira. Ijji fagootti waan garre tamu taaniif keessaa baasanii jette hoggaa maqmaaqtoor argeen. Yeroo hunda wanta katanina nifdurachi laaluutu jira. Osoonii fi amma waan kanan goone dura waa hedduu takkatan keessaan godhamuu qabdutu jira mubaarak. Fakkeenyaaf amma booniyyeen yoo haatee isa bira yaaduma afan dhufe ustaas silas gargaarsa gochuutu hin taane yaaduma afan dhufe nama keessanii immoo argachuun anaaf gammachuudha dubbadha yaaduma afan dhufe galatoome mubaarak galatoome laali duraan dursee wantoowwan silaa isaan lamaan kun waliif maali? Mubaarakiyya namni garii ka'eega wal fuudhe booda wal jaalatu jira. Osoo waliin fuudhin wal jaalatu jira. Ka'eega wal fuudhe booda wal jibbuu jira. Wanni ni maqmaaqdhiisi viidiyoon baasin booniyya naa teessu akkasuma yoo feeteesi. Ole fanas. Wanni ani namni ijji gaara duubatti waan garre tamu taaniif keessaa baasanii wanni ni siin je'eefi laata dhiiroo ammaan tana ani fakkeenyaaf sirraaniin fudhadha. Booniyyees maama bayaaniis akka isaan bakka takka galanii manallee qabaatan osoo nam tokko atin gaafanne nama isaanii godhu harkaa hin qaba. Garuu immoo jarri lamaan kun fuulduree isaanii wajjini bulanii realitii jirtu ta wal gaafa wajji buluuf jiraatanii jarri lamaan kun laata jaalalti maama bayaan booniyyee jaalate jaalala dhugaati jaalalti booniyyeen maama bayaan jaalatte immoo jaalala dhugaati maalirra dhaabbannee beekuu dandeenya. Amma lafaa kaatee yoo galchiteef yoo isa fiddee takkaa isii bira fidde wajjini jiraatanii namni kun hoggaa wajji jiraatu akkaataatti wajji jiraatutti jira mubaarak. Jireenyi kun ifiifuu irkoo barbaachisa. Irkoo barbaachisa hoggaan siin jedhu fakkeenyaaf maama bayaan taa'eetu waa barsiisa akkasii miti. Isiin gaafa amma biyya ambaa kana jirtu haati inni dalagatti hojii hojjetti maallaqa gootii jireenya harkaa qabdi sii galee. Jireenya harkaa qabdu kana yoo kan dhiiftee galtu taate isaan laata dhiiroo jireenya kanarra bareedaa jiraachuu ni danda'ani. Ammaas wal amantummaan isaanii hagam takka guddaadha. Kanaaf mubaarak dubbii tana osoo asirraa gabbuuftee keessaan haasoyne natti tola. Maaliif jennaan dubbiin dubbii amma akkanumatti yoo namaanillee kaa'atuma osaa gargaaraa jettee namni akkanuma lafaa ka'ee ni gargaarra siin ni jaa warra si jaalatu jira warra kiyyaa warra na jaalatu jira. Ani wallaahi wabbillaahi zaahiran siima maama bayaan nama waa hunda isaa cufee waa hunda galchuuf anamman hin godha. Garuu ammoo waan san duuba jira laaluu danda'uu qabna. Booniyyee fi maama bayaan waliif ni tahani. Dubbiin miidiyaatii fi jireenyi reyaaliitii wal dhaba mubaarak. Jireenyi dhugaatii fi ka miidiyaa wal dhabaa beeka. Namni garii jireenya miidiyaa jiraateeti gaafa jireenya dhugaatti dhufe jireenyi san harkaa diigama. Ta garii ammoo dhugaa tahaaf jireenyuma miidiyaa kanaa dhugaa tahaaf. Kanaaf tagalchuutii fi tun takka sin dhibin garuu hagam takka waan kana walitti ilaaluu danda'uu qabna.
booniyyeen hagam takka isa jaalatti inni hagam takka booniyyee jaalata akki jettu arabni hoggaa makmaaktu laysa alkhabaru kalmucayyana jaan argaan akka dhagaytiitii miti anamma booniyyee mataa kiyyaan tikeetarraa muree maamma bayaan biraniin fida baatii takka wajjini ta'anii jireenya kana keessatti baatii takka amanni gudda baatii takka wajjini ta'anii waan fagootti ilaalamuu qabuutu jira tan irraa haasawamuu qabuutu jira waan hedduu asirratti hin haasawamne ta'eef dura haasawanii jira maamma bayaan waan booniyyeenis gartee waan sila ilma namaati namni ni balleessa garuu ammoo wantoowwan garigariitii jira tagartee qaama kana sur nama gootu mubaarak igale wantoowwan kana hunda keessaan bultiidha jechuun bu'uura barbaachifti mubaarak manni bu'uura hin qabne ni diigama obboleessa kee manni bu'uura hin qabne ni diigama ani wannummaan siin jechuuf fadhu mubaarak kiyya waa hunda keessatti wanni naafi ati goonu waan itti injifannu malee waan itti kufnu takkaa goone hin beekne ni beeyta waan itti faarfamnu malee waan itti arrafamnu goone hin beekne walii galle waan kana keessatti akka maqaan keetilleen tuqamu hin barbaadu akka atilleen as keessatti waan biraa ja'amtu hin barbaadu haasawa lafatti haasawamuu qabuu jira haasawa lafatti walii galamuu qabuu jira waan kana dura dursoo lafatti walii galuu danda'uu qaba osoo online irrallee osoo online irrallee finne achumatti dhumuu dandeessu jechuu dubbiin ani tanaan jechuu dhufe wanni nin arkaa jiru online gubbaan deemuu son taane ustaaza kiyya qaalii jettanii qofa deemuu son taane yaada bareedaa fi ani deemu lakki hin deemu laal ni fitadhamu hin deemu fitadha ni wanna gubbaan jiru baatii 4 moo 5 online irran jiru sii galee wanni ammoo online kanarratti argaa jiru dhugaa mataa naga qabachiifte an mataa fi harargummaa ibna jibbisiiste mubaarakan takka harargummaa jibbeen beeku sii galee an ifniin fada mubaarak namaas niin fada ifniin fada garuu wallahi takka akka irraa mataa gadi hin qabanne takka akka irraatti fitti hin qaanfanne sii galee tana haganmaan jechuu fada waan tanaatun naquuqee natti dhagayamtee silaa keessaa waan godhamuu qabu goone natti tolaan galatooma ustaaza kiyya qaalii ustaaza Hamzaa wanni dubbatamtu jirti jedhee yaadu kanaa oli ani kanan fidee dhufe tokkoffaa mariidha marii immoo isinuu xumurtan haajaan bahe silaa mariidhaaf dhumne malee akkana goonee akka sana godha waanuma hawaasni jedhaan siluma yeroo waa godhu fidee mari'achiisee wanni kun hagam taati nu baafti jedhu malee wayitti utaalee gad hin beeku mariidhaaf dhumne mariin wanni isin jettan irratti waan jedhe jedhanu dhagaha malee dhibbaan dhibbatti naa ta'eera maal jettan ustaaz Muhammad Bayaan wanni ustaaz Hamzaan jedhan isinii taate takkaan itti siida amala kiyyarraa ani dhalataa harargee dirree dhawaa malkaa jabduu ja'aniidha ani namni nan beekne na baradhaa jireenya kiyya keessatti gaaf tokko saahiba tokkoon qabaachuu ture mubaarak gurbaa kana intala takka fuudhuu fadhee intalti san isa heerumuu didde ani gurbaa kana ka'eetiin mataa qoma dhawadhee fi intala adeera kiyyaa kannee fi manatti godhee sii galee onne jechuu fadheeti yoo gama fuudhaatiin taate arraa miti arraa alhamdulillahi gaafa san keessatti aruuza magaalaa san keessatti hin godhamin godheef jechu magaalaa malkaa jabduu dheeytanii gaafachuu dandeessan sii galee garuu ammoo tan maamma Bayaan tun mataa naga qabachiifte inni isaa dubbatume السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبريان كي دعوتو تغيين دمان كيسانو ورس جرى جرتن كلين كيسانو بك جرتن يتم نجيا في رحمن ربي بسم الله جرادو سنين جهرا بريس خين يادا بريدا خاصة خطأ في خنتانيس ولا مخيسس هاي شراتو كفارتي أني نما برسيس الليلة
وفي بسبرة الليلة الحمد لله هذا على منارة إشين تنوغر إسلام مربطي يروسان كيستي هذا الجيشين دوتي برنوتا نبي رب برجع سوجي جيرتو على سنة نخاق ودرد الحمد لله هذا هو جيريني ولما ولرا فقات شغناتي تنما كسجودي وخو شيطاني نما جدوها نما حسين سوا عليها أنا مو أكاد نما برات اللي متجالا يشيف كومو بايتين سير تكاب جالنا يشيف كويتشو أنا أكمل تاخد التنبانا سلا أكن نماتي سلا أكن نموني سلا وخاو نمني يادي يدو يا خي يادا جر نو أك أفيد يادي جالالتي كنا ربيتي كنا تكا دنيا قبض جبي تكا دنيا شيء جابني تكا كنا بيكنا جل الرأي بيهويتشو جالالا نما جالتن قف جالالا قفان طيب وسو جنو نمنيكا هاتو جرينيا هنا خيستي ولو بتشو في وخا ولا يجتشونس كان عمو دندماني اغونس بايتا كلمات الفاتي هاتو وسوني في صوت ما جنو صوت ما جنو ابشر مي جچا وسو جنو شيطان جدو تنترفه يوكين شي دوغونغور سي نموني غرغرا سوا وايد تيادودان بقاين جيرامي تيني نما وايد دو جيچودان وخي دوغونغور سني واغدو دندا طيب تلايدي مي تر هاي ارغد تلايدي يوكين هيكون قبا يوكين اجيسون قبا يوكين هاديم تو لا مالف بولتين جاف والبرغان وندون دي نيسرويت هانغا ولا رافا جو خنا مال هانغا ولا رافا غاتا يو حال وليله هماتله جاف والبر دفن حال كتسر راوجر حالا في عملني سكت ولين ات ولين ديما تجر جاف قام والبر دفن اكو فغو داو خاونا مني على في عمل خنا لالاني يو خان مخنا اكاتا اكو مخي خنا لالاني لكن نمن خنسين تو نمن لكن نمن سنا سيبن تو akka jaani haasawan kanaamit gaafa erga namni lama wal jaalatu wal bira dhufe isheenis if gartii inninis if argaa jireenya gara fuulduraatitti sooshaal miidiyaa irraa jireenyi illeen gadi bu'a jireenyi isaanilleen isheenilleen yeroo san keessatti bultii qaamaan na bira geesse waan jirtuuf jecha jireenya ishiitillee gadi buufti sooshaal miidiyaa irratti gara fuuldura akkaataatti guddina keenya akkaataatti wajjin deemuu qabnu akkaataatti ilmoo wajjin horuu qabnu tana yaadde jechuudha. Anilleen isa akkas jechuudha. Gama biraatiin laata dhiiroo namni amma akkanaa osoo baabanaa qabdu akkas taate laa yaa obboleessa kiyya akkasii miti ilmi namaa waa heddullee nama godhuu ni danda'a. Dubartiin dogongoratu tokkorraa waa barti. namni yoo feete diiree nam isiiree na ofiin akkasiin sii jedha jedhee nama dogongorsan akkuma hadiisa keessatti beeksisatanitti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii tana hin kabaju illaa kariimun nama gartee kabajamaa yoo ta'e malee nama rabbiin birattis kabajamaa yoo ta'e malee dubartii tana hin xiqqeessu nama gowwaa nama abaaramaa yoo ta'e malee jijanii dubbatan caalaan keessan haadha mana keessaniiti maal jedhu bate rasuulli hadiisa keessatti akkas ammoo waan kana goote godhamte haa godhamte wallahi maali yaade osoo dubbii kana hin seenin turattu yoo rabbiin carraa halkan lama rafna iyyannaadhaan dabarfadha iyyannaa rabbii fi ulamaa'ii fi sheekawwanii fi sababaa ilmii diinii tanaatiif jecha yoo rabbi kamiyyoo tana wal bira nu fidu taate والله أرى يوتيوب سيرتم قدي كمالي هجيجي علماء في ورا الدين ورا دعاء تعنين كنت قلت هاتنا مع علمي كابو نما الدين كيس تريد دراسة إسانيت طلاب إسانيت أكما كان تريلين أنني بيغان آية علماء يلا كان تريلين أنني بيغان أرمو تشديبي سوها فيديو نعرف يا يوتيوب رانمني دلتا gaafa naa bishiin dole dhumne ilmoo takka arganne takka intala takka gurbaa arganne
jechuudhaan iyyannaa dabarfadhe akka warri yuutuubeetis akka warri gartee feesbuukaatis maqaa rabbiin naa qabsiisanii kalaama rabbiitiin naa qabsiisanii guyyaa qiyaamaadhaa guyyaa rabbii yawma yajma'u Allahu al-awwaliina wal aakhiriina guyyaa rabbii nama kana hunda walitti qabuutaa akka viidiyoon san kaasisanii jedheetan nama waan kanallee yaadaa ture irraa tokko wallaahi yoo saniif illee abaddan qalbiin illee yaadallee hin beeku jechuudha. Okay? Nama sadarkaa kanarra ture jechuudha. Lammaffaadhaa waa'ee akkamitti yookaan ishee tana jiraachisuu ni danda'a ishuma tanaan wajjin deemuu ni danda'a. Waa'ee bultii namaallee kan beeku rabbumaa fi rabbi jechuudha. Deebi'ee jaalalti gara lachuutu jiraachuudha. Gara anaaniinis gara booniyyeettiinis. Jaalalti gara lachuutu jiraattee argamtee lakki abbaan mana kiyyaa kun nama na baasu jettee waan duraanis amantee wajjin haa godhannee sheexaanni dubartii ni dogongorsaa ilma namaa wayeetti sittaasa'uu ni danda'a waan ta'eef hamza kiyyattuun waan keessaa naasa'uun illee miti jechuu arbaadeeti. Bakka tanatti jechuudha. Yoo waan garii hawaa dubbattan taatan immoo rakkoon qabu. Akka mataa kootitti hin baana. Akka nama diinititti. Ani immoo anaaf dubartiin naaf amaanaadha. Osoo ishiin hanga feetu oduu taaltelleedha. Nama itti obsee ajrii fuula rabbii guyyaa qiyaamaadhaa itti erga ishiitti tana jechuudha. Nama ajrii fuula rabbii itti erga guyyaa qiyaamaadhaa fuula rabbii itti erga irraa tokko jechuudha. Jechuu arbaadeeti hamzaa. Ani immoo naaf isheen jaalalti ani ishiif qabu hangana jechuu arbaadeeti. Hangana hin dheeressu biyyoo dheera khairul kalaami maaqalla wadallaa jijaan. Baadeen erga kanatti dubbadhee booda haa ta'u immoo wanni kun osonatti illee deddeebi'uu baate gaafa dura aslii fi maayikirootii fi ijoollee hedduudhaatitti yeroo san baay'ilama naa qabanii afaanumaan na sossobanii haa ta'u garuu akka hin taane illee haa taatu ani hundaafuu waa hedduulleen asirratti illee haasa'uunis gaarii miti waan ta'eef yaa jaalalan ishiif qabu ni beektan nama hundaa beekallee. Akka afaaniin miti wallahi nama hojiin illee agarsiisu irraa isheenis naani beekti jechuu arbaadeeti dubbadha hangana wanni naan beeku muube yookaan wajjin fuuldura deemuu ni danda'an yookaan ji'an taate tana jireenya namaa keessa yookiin akkaataa itti waliin deeman ana beeka ani nama didiinete waan ta'eef ishummaan namni yookaan amma narraa fuullee tataatetu naaf sirraa andeessa. Gaafa rabbii wal bira nuufide bultii ijaarranii bultiin akkamitti irraa wacam kanaa miti anis akkamitti irraa wacoo kanaa miti yeroo inni wal bira dhufnu jechuudha arbaadeet akkana inshaallah. Innis isinii kana jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz dubbadha. Ustaz Hamza. Laali mama bayan wanne ban jaalate Rajid dilluudhaa jaan. Tanaaf jaalala ati jaalattee fi waan ati jaalatte rabbi si haa tolchuma jenna malee anammoo akka kiyyaatti obboleessa kiyya sirraan dhoysu mamma bayaan wallaahi wabillaahi watallaahi atii fi booniyyee yoo wal bira gartan baatii lama wajjin jiraattan hamzaan maal jeenaan jee antanuman siidhaama dhaamsa kiyya kun ani nadaraata kiyyaan siimu jira waanin arkuun siimu jira malee maal agarte waan agarte akkanaaf akkana jee dubbadha Hamzaa dhiis waa'ee bultii namaan seena Hamzaa kan dhiifama ta'e narraa baran sanaan siin jee bar waa takkan jenne an waan nan mul'atuun jee mamma bayaan keenya kee jiraadhu obboleessa kee maaltu Hamzaa wanni hawaasni kiyyallee Hamzaa innarra dhaabbadha Hamzaa dhiifamaa wajjite bar jiraadhu ani anaami barka wajjiisin bulchu rabbi wajjiin haa bulchu jireenya gaarii isinii haa kannu jiruu teessan jiruu gaarii haa godhu garuu waan anatti mul'atuun sitti himiyaan kun tahuu danda'a sitti mul'atus an ila an jireenya kiyya waan ta'eef jaalalti karaa du'aa isii godhe maamma bayaan rabbi wajjiin naa jira mubarakiyya dhiifama ila Hamzaa waan kana keessaa baa Hamzaa kiyya dhiifame meetana nalagi yaammin jee wajjii sinaa jiraachisu obboleessa kiyya jireenya gaarii umrii waliin isinii haa kannu kun nazaraata kiyya
ونني أن أرك جروخن تهو ربو ملتي أمو ربي بيخوان تهو ونم بيخو آمين آمين أبشر